Jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota asnaa YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa fi araara jaalallee waaqayyoo golaaf gulantaa jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessan eeggallata waaqayyoo madda nagaa keenyaa burqaa nagaa keenyaa ni ta'e Yesuus maqaan isaa bara amma baraatti kan eebbifame haa ta'u alinduma keessatti nu gargaara eegumsa isaatiin har'a geenyerra baga dhageessanii isiniin jechuun jaaladha har'a waan tokko isinitti himaa jechuudha indagatiin aadaa kee jecha jedhu tokko isheen isinii agarsiisa jechuudha. Maaliif baay'een keenya aadaa keenya daganneerra baay'een keenya maalummaa keenya daganneerra garuu immoo aadaa ofii dagachuu jechuun of mataa ofii dagachuu jechuudha. Innaa eessaa akka dhufte eessaa akka baate dagatte har'a yoo biyya Oromaa kun baay'ee nu bareecheeras biyya Oromaa kun bifaan nuti qabnurraa fuudheete ababaadhumatti nu baaseera. Maalinnati keenya qayyaree jechuudha bakka. Bakka inni kaleessa darbe allaqa maaltu duuba deebi'ee ilaala. Kaleessa dhoqqee dhiitaa guddanne har'a immoo bakka caammaa shuuliinoo mindin mibbaa isarraa dhiitannaa jechuudha. Garuu immoo aadaa keenya baay'ee keenya dagate garuu kanarraan kan ka'e maalin jedhaa hin dagatiin aadaa kee maal akka hojjettaa guddatte jecha jettu tokko. Indagadu adako garbuuda kan goddaate indagadu adako shirooda kan goddaate Addis Ababa gafan ba'u xiqqoonan sana xaale Indagadu adako shirooda kan goddaate Indagadu adako Amuja baadiyyaati Indagadu adako Amuja baadiyyaati qamiisiin uffadhaame infedhu surree qaara Amuja baadiyyaati infedhu surree qaara Amuja baadiyyaati jilbattis muraddeemi in uffadhu uffataami Amuja baadiyyaati indagadu adako indagadu madako indagatiin aadaa keessan okay guys jilbarratti murattanii ijjis nu gubate waan jennus walii wallaalle uffata wayin seeraan nu uffattan kan baatan baadiyyaa keessaayyuu dhoqqeedhuma dhiitaa guddanne gaarummaa gaafa dhuftanii biyya yabaasa biyya Oromaa kana bishaan saqammaftani isin malee namni borsaa daratee deemuun jiru isin malee namni baqa aninja hunda keessaniin jechaan jiru tokko isaanii warra kaayyoo isaanii hin beekne inuma gubanne ijjis nu gubate hin dadhabne irri jenne kanaafiyyuu hin dagatiin aadaa kee eessaa akka baate haadha kee abbaa kee qambarri keessa baaftee sangaa gurgursiifte har'a immoo innaa as geessu awwaarri nan tuqu maaltu nan tuqu hin jedhiin innaa biyyatti galte wal beenna waan ta'eef hin dagatiin aadaa kee dhaamsa kana sii qaba qaashtoota keenya warreen eessaa akka baatan beektan isinuu beektu hojjecha biraan barbaaddan garuu warreen aadaa keessan dagattanii kaayyoo keessan dagattanii ishii gadi jettee hojjettu ishii gadi jettee boruu ishiitiif hojjettu warreen abaarsiftan hin dagatiin aadaa kee eessaa akka baate dhaabbuutii of madaali eessan ture fayyaditi tursi gaarii isiniif haa ta'uu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja obboloota koo waaqayyoon baraaf jireenya keessan haa eebbisu isinin jaalladha.